waa baay'ee daabar. Tokko waa si gaafannee xumurra. Sume Okay. kallattii garaa garaan asitti dubbatameera. Gara deebuuf miti. Akkasii walittis karaa garaa garaa siibsuu yaalleerra. Fedha keetii yoo ta'e sume. Otoo hin tursin utuu yeroo ittiin fudhatin karaa garaa garaa waaqatti dubbateera. Qalbii kee jira gara isaatti deebii jireenya haaraa jalqabi. Ani garuu ammas Yesuusin Kiristoos ni jaaladha. Garuu Rabbi akkamittiin kaadare Rabbi sana uume. Garuu immoo Yesuusin ni jaaladha ni nama. Rabbis ni uumne hin jennuumi isinitti amanta sanatu uumaa miti jenna malee sumee ilaalan mallee sana keessa si jinaasuu hin barbaadani sumee keenya dhiisila. Inni achitti itti amanamu suni sumee achuma taa'u inni uumaa miti. Inni sammuu seefaa barsiisaa turan isaa biraa inni sitti dubbatee beekaa qoomee Inni dubbatee beekaa dhageessee bitta asirra. inni sitti dubbateera guyyaa takka karaa namaas haa ta'uu abjuu keetiinis haa ta'uu si gargaaree si fayyisee inni na uume akka bittan Kadhattee si dhagee beekaa rakkoo sana keessi furee beekaa. Ani dhugaa dubbachuudhaaf inni amantii keessatti Rabbiin kiyya abjuudhaan natti dubbachuu otoo hin taane garuu waan baay'ee argeera jechuudha abjuudhaan jechuudha. Uffata adii uffachuu, ijoollee xixiqqoo fa'aa keessa taa'ee barnoota amantaa fa'aa barachuu waan akkasiin arge. Indee akkamittiin daa'ima keessa taa'ee amantii musliimaa barataa jira fa'aa jedhee. Waan akkasii waan ijoollee faana quraana wajjii wal qaqqaraasisu waan akkasiin malee. Isuma godhaa turte argitee jechuudha baratama isa. Amma gaafa biraazariin kee akkasiin jedhu otoo inni suhuume dhugumaan isa ta'e waaqa sirrii waaqessaa jirta ta'e gaafa inni mucaan itti dubbate sun sirratti ta'u akka sirratti hin taane sirraa dhorga ture si dubbata ture si galee. Amma waan tokko dhiyoo kana keessa na mudate haadha tokko kadhadheen fayyadu. Maara Yesuusitti namantanuun jedhe jennaani akkasitti ta'u akkuma kee kan akka gargaaruun kaadaa jedhan. Maa waggaa amma kanaa si dhukkubsataa gaafa turtan maaf isin fayyisiinii inni dhibee keessan irraa isin hin fayyifne jireenya isinii kennaan lafa hin beeku rabbiif waan hin beeku rabboo rabbee kanaan jedhan. Si galee yaada kiyya hubattee tamii amma otoo dhugumaan rabbiin si fuume gabbaruu jirta ta'e itti amanaa jirta ta'e maaliif inni lakkiin mucaan siin jedhaa kun jiru kun sirrii miti. Inni dogoggortee naga'iini siin jedhee si gargaara ture uumaa kee waan ta'eef si galee yaada koo hubatteettamii. Kanaaf dogoggora obboleettii tiyya. Anammas wanta akkasiidhaan akka obboleettii tokkootti kadhadhu gooftaa Yesuus dhugumaan ati waaqayyoodha ati uumaa kiyyaadha. Jireenyi kiyya akka baduun barbaadu ofii kee nan mul'isime ofii keetiin natti dubbadhu nan mul'adhu. Karaa natti agarsiisii jedhu yogguu Yesuus yeroo kaatus yogguu raftu karaa na agarsiisi na gargaarii an dadhabduudha na galaan jiru lubbuun koo akka baduun barbaadu ati sin barbaaddu karaa natti agarsiisi jedhu ofuma keen argita. Ammas deebite waaqa araaraa waaqa nagaa waaqa jaalalaati waan ta'eef Yesuus ulfaadhu kanuma siin jedhaan obboleettii. Siifuu yaada qabdaa? Eebbifamaa wishaa siifoon deeqaa tokko sekeendii sadda dubbattee gara galuutti. Nagaa jirtu hundi keessaniyyuu. Nagaa kennu. Jarra hamdi komantii awwaliin narra cufee saniif ol bayanillee hammeenyallee dubbataan jiru waan agammaasuuf irratti kallattii waaqa santuutti dubbate jechaa jirta waan ta'eef sume tokkoffaa akka amantii keenyatti kana jechuun deemii kafarii jechuu kootee miti. Wanti si dhibe maalidha gaafiin kiyya? Erga mul'ate isaa amante eega Yesuus hin jaallatte Si deebisa ina kana dhaggeeffadhu rabbitti waa qixxeessuu hin danda'amu amantii keenya keessas si galee lubboo. Rabbitti waa dhaggeeffadhu kaasii. Ani waaqatu na waamaan jenne ani suma keessa koosa dhugaa jiru ati waan amala qabduufiin si dubbi gaaffii kee si deebisaa jira malee too warra kaafee. Ani komantii koollee dubbistee waan an jettee turte ani hammeenyaaf siin jechuu osoo hin ta'in wanni hagammoo madaalsiseen jiru maanni beektaa ani suma qulqulluu keessa koo jiru. Maalidha waan akkasii na mudatee ture obboleessi kiyya akkas naan jedhee yeroon bara gara Dubaay balali'uuf jedhu milkooftu bofti wayii mana keessa ol seeneen jedheen jalqaba dubbisuma dhuguma jechuudha achumaan hiyyeennaan dhufee naaf kadhate fiigee manaa bahee bulchootumaan taa'u jechuudha guyyaa. Maali sumeenoo
dhugaa argite mana keenyatti dubbataa jirti. Siifuun eenyuun taatee asittiin darbii gooti mana keenyatti. Miti haa Akkana Mana dubbatu keetti gaafadhu isa kadhage. fuudhe. akkana Amantii siifu bakka rabbiitiin madaalchinnaan dhaggeeffadhu. Siifuuf hin deebisa. Siifu waan isii deebisu maal beektaa? Rabbiin waan an faalleessa hin jiru. Waan an arge tokkoon maalidha? Obboleessi koo akkas akkasitti naan jedheetini maaliif akkas naan jettan mortuudhaati jedhee obboleessa koo qixisuu kiyya harrabseennaan wanti sun deebi'ee na mudate. Ammoo deebi'ee immoo abjuudhaan illee waan akkasii jobirri dhufe abjuudhaan Yesuus itti dubbata naan jedhe maali waan akkasiin jedhe malee bakka itti ani rabbiidhaa fi Yesuusii wal madaalchisee yookiis walitti fakkeessee jira. Bakka kamitti kan inni dubbadhee siin jedha obboleetti koo qaali. ani immoo sirreeffaman kennaa asirratti sumee godhiifamannoo godhii sirreeffaman kennaa asirratti ati Yesuusiif allaa waliin qixxeessan sababni isaa Yesuus waaqaa allaa waaqa miti nu biratti dhiifamannaa godhi sume namni Yesuus Kiristoos rabbi allaa wal Ati dubbachaa akka barbaaddeessin ittiin amantaa waan ta'eef akka beekee jechuu dandeessan immoo waan itti amanneef rabbi jedhaan hiree jedhicha fixadhu. ayyeen ati akka itti amantaa nuti immoo Yesuus Kiristoosiif isa waliin qixxeessine sababni isaa Yesuus ni dubbata Yesuus jira allaan dubbachuu isaaf si gaafanneef itti dubbatee beekaa naanii akka ijoollee daa'ima gidduu ta'an quraana qaraa'itti. Ni waasti dubbachuu si gaafanne ni abjuudhaan sitti taphataa tasatti biyyaaf ijoollee jindurii qubee taphattu asii yaadachiisan immoo muurii sitti qabataa dhiisisa. Yesuus waaqa bara baraan jiraatudha. Deebi'ee isatti dhufa. Inni sun hin jiru dhiifamannoo godhi sume dhugaa jirtu ishee kanaa jechuudha. Galatoomi sume waaqayyo si eebbisuu siin jenna kaa sume baay'ee si jaallanna. Ati nama naamusa qabdudha sume kabajuma siif qabnu waan baay'ee isa bira darbaa ollee. Nu caalaa immoo kan si jaallatu eenyu akka ta'eeti iyyuu beekta sume. Filannoon immoo kan keeti. Akkasii dhugaa sumes filannoon kan keeti. Ilaal tokko tokko waa jettee namatti darbatta mitiire akkas miti awwalee beeka siyaasatti miti awwalee. Eeka. Maalin jedhe joo waan badaa dubbaddeeraa? No waan dubbanne tokko. Sitti maniitu filannoo furmaatarraan si gaanii si dhiisuun jedhe mitiire. Anamoo? Ani bari waanuma nyaamalee keessan natti toleef ni haasaadhuma jiru ni waan jiru sibitti hime malee. Eeyyee. Nu jiraattu sume si jaallannaa sii kadhannaa jabaadhu sirraan fagaannu nurraan fagaatin gaaffii yoo qabaatte immoo yeroo kamiyyuu manni gosi banaadha shii sume warisa suman jira. Ani rakkoon qabaadha koshshi galatoomaa sinillee. Jibril koomentii argaan ture ijoolleen Jibril nama na jedhee jechaa turan akkasii sirriidha. Maal jedha arta? Maal jedha artee? Lakki koomentii naaf kadhadhaa jedhu barreessee akkasuma mootuu dhugaan kamiin akka ta'e ka beeku waaquma waan ta'eef keessaan naa kadhaa jedhaa jira. Akkasuma ammoo eebjuu tokko argee eebjuun sun gaafii na keessatti ta'ee hafee beektaa akka gaafa saniitti eebjuu san nama tokko gaafadhee. Tole. Kazaan eebjuun sun akkam akka ta'e beektaa namni wayii ka gibbii tokko waliin ta'e nu biraa bahee jennaanii halkanuma sani manaa baanii namni sun macaafa kanaa kennu arge garuu macaafa dura irraa fuudhee dubbisaa ture gaafii garaagaraa gaafataa ture namni sun ammoo baay'ee kolbatti amantiin beeku ganaa sirri hubataa jira. Eegas wayita inni bahe galgaluma san manaa baanii namni sun macaafa kana kennu arge kazaan irraa fuudhee banuudhaaf osoo gaggaragalchuu manaa irriba keessaa dammaqe kazaan dammaqee innaan ta'uu badhee yaa rabbi har'a maal fidde awuzu billaahi jedheetumaan eegessi bakka bariisaa san gaafii na keessatti ta'e rabbiin sila maaliif macaafa kana na fide waan ani hin barbaanne ani hin dubbisa malee akkamiin macaafni naaf kenname osoo hawwiin kiyya quraana ta'uu jedhee bariisama sani nama guddaa wayii keessaan eda barakkanan macaafa kanaaf kennan argee manaa baanii jennaan maali akkami argite namni wayii qara gibbii tokko keessa ka hojjiteen nu biraa bahee kazaan macaafa naa kennee dubbistanaan jedhu argee eegas rifadhee akkamiin macaafni naaf kennama jedhee ta'uu badhee ka'ee jennaanii maal ilaata namni sun si jaalatinnaanaan jedhee garuu deebiin innaa deebisee faallaa ta'ee.
Kazaan maqaa akka gaafa saniitti bakka xirixaareen keessatti ta'ee maal yaa rabbii kee garuu maaf oonni sun na dhufe jedhee akkasumatti gaafii na keessatti ta'ee hafe. Okay. Namni inni siif kenne sun immoo nama kiristaanaati. Namatti beektuudha qaamaan macaafa sii kenne wangeela. Eeyyan nama gibbii tokko waliin teennu guyyaa sanbata macaafa qabatee deemaa guyyaa kaan mootu macaafni waan lafa jiruuf irraa fuudhee dubbisaa. Inni sun namoota ba'an yeroo baay'ee ijoollee kiristaanaa waliin boota tokko kan hojjennullee ijoollee kiristaanaati. Inni akkasuma immoo gibbii nan galus gibbii kiristaanaati. Waliin haasofnaa waa'ee amantii wajjin haasofnee wal morminee bakka yeroo wal arrabsinee fa'aa wal dhiibnu jira. Bakka gaafiin gaafadhaa namni tokko tokko ammoo macaafa irraa boota akkanaa dhaqii dubbisinaan jedhaa. Kazaan boota inni edesan dubbisee yoo jedhu gaafii akkana jedhaa. Akkuma amma si gaafadhe dura si gaafataa ture galgal. Akkasuma gaafadhee gariin ka deebisuu hin jira. Gariin ammootu paastarii gaafadhu yookaan chirchii dhaqee achi kadhannaa siif haa godhanii kanaan jedhullee jira beekte. Namoota mana keessan dhufeellee hin beeku TikTok irraa yoo argu ammoo caqafadhee laalee bakka bira darba malee wanni koomentiidhaan illee waa jedhee hin jiru garuu TikTok irraa ammoo baay'ee isin argisiisu ilaalaa ture. Kanaaf gaafii na keessatti ta'e beektee macaafni naa kennamuun sun hangaruu hawwii macaafaan qabu beektaa dubbisuudhaaf malee irraa fuudhee dhugaa jirtu ammootu macaafarra immoo quraana irraa waan jedhamu addaan baasuudhaaf ati quraana hin beektas yoo ta'e hin beektus yoo ta'e nama gaafattee akkasuma immoo macaafa immoo hiikkaa isaa waan beektuuf afaan oromootiin waan barraa'eef irraa fuudhee dudubbisaa ture. Kazaan waan gaafii natti ammoo gaafataa ture. Sirriidhuma. Akkasuma waan ati goote waanuma sirriidha. Sirriidha. Amma hiikkaan isaa macaafni naa kennamuus. Amma egaa Jibriilii egaan warra kallattii sanaan akka warra namoonni egaa abjuu kan sanaatti tun taane macaafa kan siif kenne macaafa qulqulluudha waan ta'eef namni macaafa qulqulluu sii kenne immoo kitaabota addunyaa kanarra jiran keessaa namni macaafa qulqulluu siif kenne nama baay'ee si jaallatuu fi nama karaa jireenyaa sitti agarsiisedha. Caafata qulqulluu keessaa dhugaatu jira. Caafata qulqulluu keessa jireenyatu jira. Jireenyichis dhugaanis Kiristoosi. Karaatu jira. Karichis Kiristoosi. Kanaafi caafata qulqulluu sana dubbistee akka jireenya argattuuf namni sun karaa sitti agarsiisuudhaafi. Ati lapheen kee gara Kiristoosii jira. Kanaafi abjuudhaan namni macaaficha sii kennee itti dubbifatte sun kottu gara jireenyaa jedhee nama si waamu nama si jaallatudha malee hiika biraa yookiis immoo gama biraadhaan qabaatee miti dubbichi dubbii jireenyaati waan ta'eef nama gara karaa dhugaatti si waamuu fi jireenya gaarii siif hawwudha obboleessa ko akkasuma ittiin qabadhu. Kanumaadha dubbichatu dubbii dhugaati waan ta'eef dubbii macaafa qulqulluuti. Akkasiif Jibriil keenya kanumaan jedha gabaabse. Sa'aatiin baay'ee nurraa deeme. Ayyee rakkoon qabu gaaffii waan na ta'e isin gaafadha. Yoo waaqni jedhe dammoo achi deebi'uun kiyya hin oolamu. Hin oolu inni waan ta'uu qabudha obboleessa kooti. Dhugaa dubbachuu ta'e namni Yesuus yoo amanate malee eessayyuu deemuu hin danda'u. Hin darba biyya lafaa hundisaa. Kanaaf obboleessa kosii kadhannaa amantoonni kadhata keessan gadi Jibriil yaadadhaa akka Waaqayyo ifatti isa baasu. Akka Waaqayyo furdii jalaa isa baasu laphees akka isaa abbaan ofirra qulqulluudhaan akka geggeeffame jireenyatti akka hin dabalamu kadhadhaa fi hawwii daqiiqaa tokkotti dubbadhuuti bakka hin xumurra galateeffanne sa'aatiin baay'ee sokke daqiiqaa tokkotti dubbadhu daqiiqaa lama xumuruu qabna. Ishi ulfaadhaa. Ermiyaas gaafa dubbatu dubbii isaa keessatti Waaqayyo natti dubbatee macaafa kana nyaadhu naan jedhe. Maqooftutti nyaadhu naan jedhee karaa guddaatu si eeggataa nyaadhu naan jedhee dubbiin waaqaa wangeela jechuun sagalee misiraachoo jechuudha. Kiristoos Yesuusin kan keessatti beekamu sagalee misiraachoo immoo sagalee fayyinaati. Misiraachi namni yoo siin jedhee waan si gammachiisu tokko waan gammachuu tokko keessaa dhageessaa kennaa guddaadha baay'isawwee. Kanaaf ammas karaa guddaatu si eeggata. Dubbifadhu macaafa qulqulluun qabdaa. Akka kee keessa. Duraanii nama irraa fuudhee dubbisan
malee ofii hin qabu silkii irraa ammoo hin qaba yeroo tokko tokko hin dubbisa. Ayya. Dubbisi macaafa dhugaa dubbachuudhaaf. Dubbisi macaafa Waaqayyo si gargaara. Maaliif karaa guddaan si eeggataa nyaadhu naan jedhe amma qooftutti nyaadhu naan nyaadhu jechuun maal jechuudha? Ciranii nyamni isa godhatanii dubbisuu jechuudha. Kennaani macaafa qulqulluu si kenname immoo macaafni qulqulluun sagalee misiraachooti. Sagaleen misiraachoo kun immoo misiraachi namni yoo siin jedhe akkuma nama dubbadhe irra deddeebiin ta'in waan gammachuu wayii si dhageessisa. Gammachuun ilma namaa kan keessatti ibsame Kiristoos Yesuusidha. Kanaaf kennaa ajaa'ibaati. Siigalee akka salphaatti ilaaliini akka salphaattis hin hiikkatiiniiti iddoo itti kenni dubbisi macaafa. Keessumaa waa'ee Kiristoos hubachuudhaaf wangeela Yohaannis boqonnaa tokkorraa ka'iitii dubbisi. Boqonnaa takkarraa ka'e ani sin affeera guutuu isaa dubbisi wangeela Yohaannis boqonnaa tokkorraa ka'iitii gooftaan si haa eebbisu. Innaa teessoo guura fu'ettu halkan bilbila keerraa yeroo teessu dubbisi wangeelli Yohaannis boqonnaa 21 qaba. Isa kana sirrii dubbifadhu wangeelaawwan kanneen siin jedha. Siif kadhannaa gooftaan si gargaara. Fedhii isaa yoo ta'e immoo abbaarraa yoo ta'e yaamichi kee mana gooftaatti dhuftaa lafarra harkisiini gooftaan si jaallata sillee yaada garaa kee gara gooftaatti deebisii.